kunis ijaara jetti akkam jirtu kun qophii saamsaa ka yeroo dheeraadhaaf Saamsoon Mokonnin to'annaa jala ture kunoo har'a shimalaan osoo hin taane jaalalaan to'annaa koo jala oolcheen jira egaa kan keessummeessaa ture har'a keessummaa ta'a waliin ilaallaa nu daawwadhaa Saamsoon Mokonnin mee gara waltajjiitti baga nagaan dhufte wanti keessa moo rakkoo qabdis kot normaalo jirta akkam boota wal jijjiiruu wayyamoo akkamii maal si maraa bareedaa achuma ta'e bakka silaaga kabaja abbootii koo irraan bare dhugaadha maali norme achuma naa wayyaan lakki hin ulfaata teessoon namaan taatu baga nagaan kanaafan dursee qabadheen Nori kamar. Cinu pun serta. Tole. Wah, katanya kan ame hamle kisah, ya? Fadal. Ada gini, kisah. Shimal tiga rum. Lak. Hasil berapa? Ya, dah mana shimal energi sana. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya keessas biyya ambaas baadiyyaas teessanii qophii keenya keessummaa sasakaa karaa foddaa televezyiinii Abbaay TV'dhaan yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaastanii kan hordoftan hunduma keessaniif galanni keenya guddaadha. Amma sirriitti nu hordofaa hamileen keessan nu barbaachisaa nu jajjabeessaa har'as gaa keessummaa baay'ee jaallattaniif kabajtanii yeroo gabaabaa keessatti hojiin inni hojjetu hundumtuu uummata biratti akkuma faarutti dhaga'amaa jira. Waan hojjetu hundumtuu kan irraa bareedu aadaa qulqulluu fakkeessee kan nuuf dhiyeessu amala qabeessi gaafa waamamu sa'aatii isaa kabajii kan dhufu weelli isaa jaalatamaa sirboota qeenxee afur caalaa hojjeteera hundumti isaanii jaalatamaniiru nutis baay'ee kabajnaaf manni kun immoo manuma isaa ta'eera deddeebi'ee dhufeera kabaja keenyas immoo yeroo hundumaa hamileedhaan dhufa weelli isaa jaalatamaa aartist Iskindir Taamur baga nagaan eegde akkam Iskeen gaa maqaan waraqaa isaa ta'e malee maqaan jijjiirameera maqaan jijjiirame silaa manni kanuma keeteera nuti toleera dhugaadha dhuunfadhe amma jajaanis kan kee waggaa matuun guutiin waanuma haaraadhaani uummata keessa bohaarsaa jirta dhugaadha dhugaa kanaaf innis itti boonnaa ammas jabaadhumee hamlee keessa tole naa ulfaadha Iske gaa akkuma aadaa keenyatti gaa yeroo baay'ee namoota as dhufanii fi bishaanumaa affeerra garuu gaa har'a gaa guyyaa aadaati atis immoo waa'ee farsoo guushii sanaa softeetta guushiin qabu garuu farsoo like wannuma malakkaa sana naa buus malakkitti wayyaa tole gaa ammasitti guushitti badaan qabu dubbii fiddi isheen xuuxuu kun dhiisu amma tokkumaan dubbaa dhageessaa Iske gaa kana dhibu weellistoota baay'ee albama hedduu hojjetanii sirba qeenxees hojjetanii isaan keessaa sirba isaanii tokkotu jaalatamuu danda'a kan garuu sirba qeenxee afur gadhiisteet afur keessaa immoo 3 kilipii qaba dhugaadha sadan isaa immoo maqaa asii ta'aniiru ni jalqabaa gaa akkuma beekamu hamlee ta'eera maqaa mufitee dhugaadha sirba kee qeenxee lammaffaan immoo shilalaa ishee ta'eera isinis maqaan kee jijjiirame shilalaa ishee ta'e sadaffaan kunis immoo ittinis gaa shilalaa lakkoofsa 2 dhugaadha innis immoo maqaa asii ta'eera maa inni qulqullina isaa jedhii walalootti fayyadamte jedhii jaallatamummaan kun akkamittiin dhufuu danda'a mee nutti himi egaa dhugaa dubbachuu fi sirbootan koo haala gaariitti uummata keessa galanii deemaa jiru duraan dursa uummata na daawwateef kabaja guddaan qaba iccitiin isaa maali jettee yoo na gaafatte waan biraan qabu sirboota koo irratti yoo agarte kan jiru aadaadha warreen irratti hirmaatanis qonnaan bulaa fi aadaan immoo dhugaadha jaallatamuun koo dhugaa waan an qabadhee dhufeef waanuma inni faarsuun fuudhee faarsaa jiraan kanaaf iccitiin jaallatamuu kooti aadaa koo osoo hin dagatin
warreen dagataman sana qonnaan bulaa sana waliin ba'ee mul'achuu kootu jaallatamuu kootiif sababa ta'een yaada itti amana kanatti. Tolas gaa kilipii keessan hundumaa gaafa ilaalu miiruma wayii tokkotu akkuma ayyaana tokkotu natti dhaga'ama. Hundumtuu mooraa harkaa fudhata. Iddoo hojii fi iddoo adda addaa deebiin ture. Godinaalee Oromiyaa qofaatu hin ta'in iddooma Oromiyaa irra hin taane irratti sirbi keenya dhaggeeffatamu. Ammam aadaan gaafa hojjetamu aadaama qulqulluu yoo namaaf dhiyeessine uummanni immoo akka salphaatu fudhachuu danda'a gati ta'ee fi Dhugaadha. mee qotee bultooti fa'aa karaa irratti si arganii fa'aa maal siin jedhu hamilee akkamii fa'aa si ilaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani yeroo hin qabus yeroo boqonnaa kootii yeroo baay'ee jara wajjin dabarsa. Akkuma sila siin jedhe waan hedduu jararraa argatta. Akka na arganiin dhugaa dubbachuudhaaf hamilee guddaadhaan daandii irratti illee na qabanii bakka waanuma kabaja guddaa naaf kennu. Baay'ee anis baay'een jaalladhaanii yeroo baay'ee waliin waan dabarsinuuf maal jedheen si ibsa akka baay'ee itti tola. Waan baay'ee isaan keessaa gatamu. Dhugaadha. Garaagarummaa si barsiisuu. Dhugaadha. Isaan egaa akkuma arjaadha yeroo baay'ee waan qabanii namaaf sasatanii Eeyyeen. nama bishaan gaafatuu fi baaduu laatumti isaan namoota akkasii wajjin ooluun immoo siifis immoo si jajjabeessaa. Dhugaadha. Gaa istaayilii kanaan immoo dhufteetta amma immoo istaayilii biraan asitti hojjete akkasirraa bareedu beekna garuu aadaan keenya immoo barbaachisaa kanuma itti fufee. Tolee galatu oomisha. Gaa as keessa buutee kana irratti gaa namoota hedduu kaastee jirta. Namoota baay'ees maqaa dhofteetta. Mee isaan keessaa immoo Shawaan Gizaaw kan jedhu tokko dhageen ture. Shawaan Gizaaw eenyudha mee daawwatu keenyas eenyudha mee naa gaafadhu jechaa turanii eenyudha. Egaa Shawaan Gizaaw jechuun egaa naannoo ani jirutti warri ollaa sun gaafa nutti erganu Shawaan Gizaaw jedhanii fa'aa ergu beektaa maqaan keenyu gaafa Shawaan Gizaaw jedha. Jira akkuma dammallaa'isan jechuudha. Jarumadha malee nama biraallee miti. Kanaaf Ergama itti kenname sanatu maqaadhaan kennama. shilalaa ishee irratti jalqabaa irrattis waan baay'eedha. Kan namatti tolu immoo yeroo fi haala amma jiru wajjin immoo wal faana deemsisaadha. Walaloon kun yeroo sana barreessitaa immoo kanaan dura qopheessitu. Gaafuma ati gaddiistu gurbaan kun haaluma yeroo irraa wajjin amma barreesse immoo yeroo baay'ee jechuudha. Moo kanaan duruma barreeffamee ta'a wanti kun. Kanadha kanan sila siin jedhee wanti qonnaan bulaa biraa argattu olmaan koo kan na fayyades kanadha. Hangafoonni koo qonnaan bultoonni suni sa'aatii sanatti diina isaanii kana jechoota ittiin ofirraa ittiin qolaa turanidha. Wanti dur jiru immoo hammas deebi'ee waan dhufeef anis immoo yeroo kootti akkaataa gootummaa jararraa baradheen abshaalummaa jararraa baradheen ani ofirraa deebisaa jira. Naaf namoota keenyaaf kan bu'uura ta'anii qonnaan bultoota akkuma biyyaatti hunduma isaaniif miidha akka galata. Tolees keekoo gaa sirba kana irratti akkuma silaasofne namoota hedduu haasaa turte gootota hedduus faarsaa turte. Gootota keessaa immoo tokko gaa yeroo hundumaa kan maqaa isaa tunneen sagantaa kana irratti immoo kan darbine qabsaa dhala namaa artistii jaallatamaa goota keenya yeroo hundumaan wajjin kan jiru artistaa Haacaaluu Hundeessaas kaasteessa. Waan borraa itti miirri keessi yeroo sana irratti gaafa ilaalu kilipii irratti gaddaadha. Namni hundumtuu gaddaadha ture kan ilaalaa ture. Wanta kana akkamitti gashuu dandeessee miirri akkamitti sitti dhagahame waa'ee Haacaaluu gaafa keessatti immoo sirbitu. Dhugaa dubbachuudhaaf miirri isaa ibsuufis baay'ee ulfaata. Egaa ani bara koo keessatti kanan arge anaaf goonni diina fuuldura dhaabbatee falmaa ture Haceedha. Haa ta'u malee egaa karaadhuma Waaqayyo jedhee lubbuun isaa erga darbee yeroo baay'ee gaaffiitu natti uumama beektu. Dhumarratti maal jedhe laata jedhee yaada. Dhaamsanii nu dabarsee deeme san dhumarratti ishee yaada. Kanaaf yaadni kun waan na keessa jiruuf mee sirba kanarratti inni laalgalootoo jedheetu xumureetu jalqabee deeme. Ani immoo mee bakka isaa bu'uu baadhullee duuba isaa dhaabbadhee seenaan ni dhiisee deeme. Anis
haga humna kootii xiqqoon itti dhiiba dheetan sammuu keessa yaadni kun gaafa na seenu garuu immoo gaaffii koo kana miira kanaan maaliif hin ibsadhe dheetani dhugaadha cuubee qalloo waan boorraa dhuftee yaa ceekoo yaa qarootoo maal jettee naa dura kuftee isa kan namatti tolu yeroo hundumaa gaa'ee gaafa kaasnu nama callee akkuma namaatti callee jiraatee nama darbee miti wanta sarara eegamu umurii isaa kanaan waan hedduu hojjetee akka biyyattis akka Oromoo qofa miti akka biyyatti kanattis nama baay'ee wanta guddaa hojjeteedha. Gaa'een yeroo hundumaa anaa fi akka iddoo biraatti deemetti malee akka wanta du'eetti lakkaa'u maaliif hojii guddaa nuti ilaalee hojiin isaa hin du'e hojiin isaa hin du'e fi namoota akka keessan immoo kunoo Haaceentu argimu kana caalaa miiri isaas hin gammada ijoollee haaraan akka baanis yeroo hundumaa hawwisaa akka ta'anis hin beeka gattee fi Haaceenis hin duune atis immoo maqaa isaa artistoonni hedduus maqaa isaa kaasisaa jiru bara maqaan isaan ka'a iski meeqa qabee wanta kana abshin sodaatiin guushiin qabu dhuguma fuunfarsoo guushiidha beektu wanti itti sana dhuftu jirtiin lakkida booduma wayyaa erga xumurree wayya meeqa namoonni baay'ee sin gaafatu hin dhuguu farsoo guushii jedhama farsoon immoo guushii malee immoo mi'aa qaba mee maaliif kaaste jecha kana tiiktookii irrattis baay'ee jaallatameera hundumtuu gaa farsoo qabatee sirbaa ture tokkoffaa dubbichi waa hedduu of keessaa qaba waanan sirbarratti fayyadame siin kaasu garuu fakkeenya tokkoon sii kaasa jara sanatu jara maqaan dhoofne kanatu haala kamiin walitti akka nu buusaa turan tokkotu baay'ee na dinqisiisa beekta mana keenya hin dhufu fakkeenyaaf aniifate achi teenya inna suma ta'a daadhiin ka warra sanaati jedhameetu kan inni faarsamu ofii daadhii buufatu anaaf si farsoo buusu egaa farsoo kanaan gaafan fuudhee ol kaasu guushiin sun afaan irra na jirti tuu jechuun hin oolu dhuftee sitti laxxafamti gaafas oromummaan egaa kabaja namaa kennaa bakka keessummaan jirutti waan kabajduuf ijumaan akkana naan jettee callista erga keessummaan deeme booda garuu mana duuba deemtee ati shimala qabattee naa dhufta haala kanaa walitti nu buusaa turan beekta gaafa aniifati walitti bu'uu kee argu inni immoo daadhii isaa waaqayyo ilaalaa galatoomechaas ol dhuga kanaaf seenaan sun hin ta'u amma nurratti dabalamuu hin qabu hin dhugu farsoo guushii sanaan jedhe malee haala ajaa'ibatiin ibsite dhuga namni egaa amma nu batadhee yaada ergaan isaa cimaadha amma kabaja Oromoon saba biraafis qabudha kan agarsiisu dhugaadha haala itti ibsitees immoo baay'ee namatti tola kanaafidha muuziqaan yeroo baay'ee daareektii gaafa sana ibsituu fi walaloon isaa achirraa naannee gaafa namaaf galu tokko miti dhugaadha waa tokko callimatti gaafa faarsituu fi naannee gaafa dhufu immoo miirri isaa dargattee fi anuu warra sirriitti naa galee akkas taanaan anis hin dhugu dhiisee booda dhuga egaa sirbi kun baay'ee jaallatameera inni akka beekamu torbee kana keessatti baay'ee ilaalamaa jira gara 1,440 ol darbeera darbeera mee sagalee ilaalamaa dhageenyu xinnoo egaa danda'ama harkuma keenya jira wanti hundu harkuma keenya jira waan nuti jira meeshaanis jira endisiya aseema afokkorta jabaan namarraa baasa kobborta gaattira fiixeen cabe shakashak anuu si kakkabe kunis ijaare jetti sunis ijaare jetti ijaariyaa hin sarmu dhiirri gololee miti namaan falatamu maazanii falatanii maa sodaatta lammataan dhalatanii gaa baay'ee namatti tola anuu gaa ilaalaan ture miira namni akkamittiin akka takkaadhaani torbee tokko keessatti baay'ee tiiktookii irrattis namoonni baay'eetu hojjechaa turanii dhugaadha gaa baay'ee jaalatamummaan isaa namatti tola gattee fi akkamii albama fa'aa yaadamaa jira sirbi kan ta'e kun baay'ee deemaa yeroo
Sirba qeenxee afuraffaa jedhamti. Amma shanaffaan akkamidha? Albama yaadnu akkamidha? Moo shanaffaanis qophaa'eera sirba qeenxee? Jira hojjechaa tan jira. Egaa ani kaayyoon koo aadaadhuma godinaalee Oromiyaa keessa hunda jiran agarsiisuu tan barbaada. Kan godinaalee Oromiyaa garaagaraa baay'ee isaanii hojjedheen gara istuudiyoo jira. Yeroo dhiyoo booda gara uummataatti nan fidaga yoo waaqayyo. Kanaaf hojiin jira. An kan darbu takka takka hojiin kee tokko sirba qeenxeen gaafa jaallatamu sirba biraa jechuun sodaachisa. Inni kun immoo sanarraa na jalaa bu'aa itti sodaata. Ati garuu ofitti amanuu maal hojjettaa darbee malee maa jira? Baay'een ofitti amana. Kanaaf immoo aadaan qaba ka aadaa nama boonsu. Aadaa guutuu qabna gatii ta'eefi sirba kumaatamatti hojjettee yoo dhumu gatii. Hin dhumu gana addunyaatti agarsiisa waan hunda baase. Kanaaf ammas itti fufaa jechuudha. Itti fufaa. Shillala 50ffaa keessatti hin galaafnu. Gaa sirba kee kana irrattis immoo baay'inaan jechoota afaan Amaariffas baay'ee fayyadamteetta. Wanti sana barbaaddeetis immoo maafidha? Waa lamaafan barbaade. Kana gaaffii kana namoota baay'een na gaafata. Tokkoffaa akkuma sirba koorraa ergaa isaa dhageessu. Ergaan kun nama afaan kana beekuu fi ergaan kun ergamaa kan jiru. Akkuma gootonni abbootiin keenya hin beekta naannoo Shawaa kanatti walitti makaniitu kan dubbatamu. Diina isaanii sa'a sanatti ture. Afaanuma isaa galuun akkaataa isaa galuun itti deebisaafi turan. Gootummaa isaaniitiin gaafa ofirraa dhoowwan sana jechuudha. Anis egaa gootummaas abshaalummaas abbootii koo sanarraan dhaale. Anis akka ilma Oromoo amma jirutti kan Oromummaa koo xiqqeessuu fi afaan koo xiqqeessuuf eenyummaa koo balleessuuf dhufu afaanuma galuufiin itti hima. Afaan Amaariffaa miti afaan saba biraa yoo ta'e afaan galuufiin haala galuufiin itti hima. Guddaan ergaa sana akkam ofirraa qolachuuf tokko isadha. Lammaffaan immoo ani kanan agarsiisaa jiru aadaadha. Aadaa uummata keessa jirudha. Aadaa uummata keessa jiru kana namoonni afaan hin beekne akka isaan maal jedhanii gurratti kennanii dhaga'an hin barbaada. Sabni biraa amma Amaariffi sun waan galeef maal jedheetu ilaala. Gaafa na laalu qonnaan bulaa ani jaalladhu ani kabaju sana naaf argaa jechuudha. Kanaaf keessa afaan koo aadaa koon dabarfachaa jira. Kanaafan itti fayyadama. Haaluma kanaan immoo atis beektaa artistii gaafataatu uummata keessaa baate gazetee fi waa'ee uummata keenyaas immoo rakkoonsaas rakkoo keera gammachuunsaas gammachuu keera gazetee fi sadarbees gaa akkuma beekamu amma rabbiif galannaa ta'u xinnoo gaa bokkaanis roobeera. Hangaftichi Oromoo Booranaan haala gaarii keessa hin jiru ammas homaan jiru. Bokkaan jalqabeera garuu bokkaan jalqabeera innis immoo waanuma isaaniif gumaachinu dhaabuun qabu. Kanaaf artistoonni baay'ees achi deemaniiru nunis waan dandeenyuun bira dhaabachaa turre. Atis immoo qaamaan deemtee turte Boorana. Boorana gaafa deemte miira akkamtu argite maatiin keenya abbootiin haati keenya fa'aa ijoolleen achi jiranii maal keessa jiru see dhumee nutti himi. Atis achi turteetti gazetee. Egaa akkuma uummanni kun rakkoo keessa seenetti naa birmadhaa jedhee akkuma inni Oromoo bal'aatti himatetti dubbiin kun gaafa dhaga'amu dargaggoota naannoo Shawaa kibba lixaa naannoo Bachoo kana jiranu mariin jalqabame. Abbaa Seeraa Kaasayee Darrasaa kan jedhamu dargaggoonni jijjiru jara wajjin jalqabame walitti qabanii waanuma kaayyoon tokkoffaan laaqana keenya tokko Booranaaf haa dhiisnudha. Waanuma xiqqoorraa wanta asii xiqqoo nutti fakkaatu jara biratti waan guddaadha beekta. Kanaaf mee laaqana tokko haa dagannu jennee qarshii walitti qabne erguu hin dandeenya turre. Erguunis immoo furmaata miti. Uummata keenya bira dhaabannee uummanni keenya yeroo baay'ee maal barbaada bira dhaabattee isinii jirra jechuun wanna guddaadha beekta. Gaafa jaansee argu dhugaa baay'ee gammada. Baay'annee uma deemnee achi gaafa achi geenyu dhugaa waan wantoota baay'ee nama guddisiisanutu jira. Horiin jalaa dhumee jira baay'een isaanii.
garuu wanti na ajaa'ibe tokko uummata guddaa ta'uusaa kanan bare akkanallee rakkatanii naa kenni jedhanii sin kadhatan waan sidhu. Baay'een itti naa galuu didee bakka. Akkamitti beeloftanii garuu akkamitti hin kadhattan jennaan Oromoon kadhaan beeku naan jedhan. Dhugaadha Oromoon kadhaan beeku. Kanaaf haalli achi ture baay'ee rakkisaa ture. Haa ta'u egaa galanni isaaf haa ta'u Oromoon birmannaan isaa gaariidha, haara gaariirra jira akkan argetti. Garuu immoo waan achirra jiru immoo ga'aa miti. Ammas carraa kanaan dargaggoonni Oromoo 4-5 walumatti dhufanii bishaanuma liitira tokko erguun illee waan guddaadha. Namoota kana gargaaruu akka qaban cina akka dhaabachuu qaban dhaamsa kooti. Amma garuu xiqqoo galanni isaa roobni roobeera. Garuu haa ta'u malee amma horiin waan jalaa dhumeef waan ittiin qotatu baay'ee hin rakkata jedhee yaada. Kana qaamni ilaallatu asirratti xiyyeeffannootu godhee jara gargaare kallattii kanaan dabarsuun barbaada dhaamsa. Rakkoon kun egaa har'a kan dhufe qabdaa miti. Yeroo dureessa akka deemnee turre waggaa 2-3 kan irra deebi'ee dhufaa jira. Wanti kun siruma akkuma furmaata argatuuf karaa mootummaatiinis haa ta'u abbootiin qabeenyaas sirriitti yaaduu qabu. Dhugaadha. Akka waa'ee uumamaan gaafa dhufu immoo ati immoo nam tolcheedha waan bira darbitu tokko jiraachuu danda'a. Kanaaf sabni kun yeroo hundumaa akkas rakkachaa riiskiidhaan jiraachuu hin qabu gatii fi amma haalli jiru homaan jedhu garuu ammas immoo bokkaan xinnoo jalqabeera innee waanuma xinnoo gumaachuu qabnu dhiisuu hin qabu. Akkuma ta'etti ammas humna barbaadu haamileen isaanii tuqameera. Dhukkuba adda addaa keessas galuu danda'u gaafa namni ati qaamni kee irratu takkaadhaan dhukkuba akka hin taane keessas galuu danda'u gati ta'ee fi wanta qabnu ammas sassatuu hin qabnu uummata keenyadha abbootii keenya gati ta'ee fi carraa kanaan sagantaa kana nama hordoftanii hundi keessaniif ammas birmannaan keenya hangaftichi Oromoo Booranaaf itti fufuu jennaa. Iske baali gaasi wajjin seenaa mul'atu qabdama. Waa'ee sabbataa waan baay'ee sonna. Biizinasiin sun nama cufame waan dhiistemti. Dalaasheetu maal goona gaa. Mana afanii mana kaamsaan sun abanamu. Hin banna dabartu mee bar. Bara darbu. Jalqaba farsoo guufii sana calalleetu. Baay'ee qabda. Naafsi xiqqaa ta'e 5 drool beekna. Dhugaadha. An karaa maartiitti immoo gaafa dhuftu sarpiraayizii na goote. Karaa ogummaa achirraan turtes immoo baay'ee jabaa turte. Maqaan keessi nama ispeeshaalii naannoo sabbataa keessatti. Dhugaadha. Hojii adda addaadhaan beekamta turte. Ammas immoo waan tokkoon sarpiraayizii goota jedhee yaadaan jira. Ogummaa biraanis waan dhuftu natti fakkaata. Kunis akka jirutti ta'e waan akkasii immoo gaa rabbumatu nama laata. Dhugaadha. Ammas suma qabduu rabbii siif haa dabaluu jenna. Dhugaadha. Egaa sirboota kee keessaa immoo tokko immoo dhageenyu qaba. Kanumas tolee keessaa kan warra duraanis ta'uu danda'a. Daawwattoota keenya barbaadu gati ta'eef. Egaa waa'ee qonnaan bulaa jechaa jirra. Haamileedhuma sana wayya. Haamilee hamtu sarara abee yaquufa baran. Haamilee hamtu sarara abee yaquufa baran. Haamilee asiin gadallayya. Haamilee sodaa eenyu gallaa. Asiin gadi buuna. Hambaaftee fuuna. Haamilee hamtu sarara abee yaquufa barana. Wanti kun riisarchii mataa isaa barbaada. Iskee kan hunda keessaa moona dhibeeroonni baay'ee sirboota kee qeentee 4 keessaa 3 isaanii galumsa mataa isaanii qabu. Akkuma intirooti jedhamu. Galumsa qabu. Jalqabeen dura galumsa babbareedaa wayii qaba. Wanti sun akkamii akkuma sana gaafa si dhufu itti galtaamu jalqabamatti yaaddee barreessita. Itti yaadee dhuman godha kana. Yaada namoota amma magaala jiran kana wanta kana utuu warra baadiyyaa bira teessee dhageesse gammachuu isaan bira jiru baay'ee si gammachiisa beekta. Warri magaalaa immoo yoo achi garagaleera sitti deebi'ee garagala. Waanuma dur waan baadiyyaan achi jedhan sana isa deemee yaadata. Kanaaf kaayyoon koo namoota sana yaadachiisuu waan ta'eef namni akka sana dhaga'ee miira duriitti deebi'u kanaafani. Kanaaf akkas fayyadamu. Kanaan fayyadamu. Bareedaa mootii gaafa wanti sun jalqabu akkuma siif mataan isaa
Istaayilii Iskindir ta'aa jira wanti kun gati ta'ee fi Kanaaf miidhagina ta'e miidhagina ta'eera. dhugaadha. Akka geerarsas hin fakkaata garuu galumsi isaa ergaas immoo qaba gati ta'ee fi wanti dubbattu hundumtu. Kan ariibu garuu warra kiliipii keessatti hirmaatan sana eessumaa fi daachuma fayyadamtaa moo dhiyootu kaastisii godha. Riyaalitii madhaa waan namatti tolu aadaa ma dhugaadha namoonni sunis uffannaan isaanii akka isaan aktii godhanii ragadi isaanis. Baay'inaan olmaan koo akkuma sila siin jedhe jaraa wajjinidha. Gaafan aadaa kana baasuuf jedhu ogeessa kamiinuu hin gaafadhu jalqaba jaruman gaafadha. Jarumaan an mari'adha. Ani uffata adii hodhamee alaabaan jilbaa gadi godhame kana uffachuu hin danda'amne. Garuu isaaniin hin fakkaatu. Kanaaf waanuma isaan fakkaatu jaruman gaafadha. Achirrattis kan daayireektar illee naa gargaaranu jaradha waan si dhufu. Salmatu daakti godha. Aadaa isaanii waan ta'eef garaagarummaan jiru kaameraan jiraachuu isaa qofadha. Ofiima isaanii kati akkasiin jedhu akkasumatti kun Iskindir akkasumatti sirreessi kana miti akkasiin jedhu. Katiin hin jiru dha'uudhuma keessa hunduma isaa hamma dadhabanutti jechuudha. Waan jaalalaan aadaa isaanii agarsiisaa jiranuuf jechuudha. Kaameraa jiraachuu isaa anatu beeka. Inni immoo baay'ee jechuun akkuma laayifitti ilaalta gati ta'eef artifishaalistiin fakkaatu kiliipiitti hin ta'in. Ani isaaniifis kabaja guddaan qaba maaliif aktiingiin isaanii kaameraas inni ilaalan ani yeroo baay'ee gaafa inni ilaalu ijoollee malee leenjisteerii gaafa aktii gochisiistu mataa isaa sirra keessa gati ta'e. Ilaalu. Kanaaf namoota akkasii fayyadamuun isaaniis gaariidha. Maal ani fakkaaddutti noo. Ilaalla. Ilaalla. Iski amma yeroon keenyas deemaa jira gati ta'ee fi amma immoo meesti gaaffii ariifachiisaa qabna. Oduu cabsaatu hin ta'in gaaffii ariifachiisaa qabna. Gaaffiin kun egaa itti yaaduun barbaachisu. Tudhugumoo dhugumoo. Qabi. Silaa cirsiin hin jiru Oromoo bira. Amma gaafadhu. Silaa guushiin hin jedhamu itti lafa dhiisni jirra. As keessa jirra. Sabbataa jirra. Natti ho'aa jirti wanti kun akkamii. Mee gaaffii kanatti masi yaaduun bilbilanii gaafachuun hin danda'amu. Tole. Gaaffii tokkoffaa. Weellisaan ati jalqaba irratti dinqisiifattu kamii yookiin eenyudha? Daawitee Mokonnin. Daawitee Mokonnin. Qabxiin qabamaa jira. Taaksii keessatti namni qarshii sii kaffalee beekaa? Eeyyee beeka. Eenyudha? Ibsuun hin danda'amu. Dhiiseera. Maal hunduma keenyaaf kaffalamaa ture. Asii kaffalama. Eessadha? As dhiyoodha. Tumoo yaadiin immoo karaan dheerata. Ishee ma dhiyoon jedhe maan. Isheettaan immoo kaffalatta. Hin jedhu garuu namni keenya maamma jimmaan deemee nama sii kaffala. Dhugaadha. Waa'ee taaksittis mudannoo wayiin qaba gatii ta'eef mi'a hafu yeroo kana asumna. Tole. Seenaa sanas dubbadheera kanaan duras gatii ta'eef hafu yeroo kana asuma. Namni ati beektuuf yookiin jaallattus ta'uu danda'a namni ati baay'ee kanaan dura beektu erga sirba baaftee booddee callisee osoo nagaa sin gaafatin si bira darbee gaafa deemu aartee beektaa. Dhugaadha. Aaree beeka. Beekaa mootuu yaadatin ta'a. Beekaadhuma na bira darbe. Beekaa. Kun nama aarsaa dhugaadha. Dhugaadha. Maaliif akka ati weellisaa taatoo hin barbaanne moo morsi jabeessuu qabaadhaan akkasii. Sarratti musu hin argine isin jedhama. Maal koo aduutu isin argine yaada biraa keessan ture maali? Lakki bakka wayii taa'eetu sirbi koo banamnaan hiriyaa kooti jedha. Guyyaa sana naa bilbilaan immoo naan mijanne deemuu hin dandeenye. Isa mufateetu? Yeroo sanatti lakkaa jarri waago jedhaniiru isuma natti mufatee utuma na argu na bira darbe. Kanaaf beekaa madha jechuudha. Inni beekaa darbe. Akkas taanaan gata kana jaaladhee miti dhiifaman jedhaan hin dho'ama. Jira waan akkasii wajjin hin guddanne maali? Ana miti kan akkasii sadarkaa kanarra geessise bilbila. Iskindir bilbilisaa cufaadha. Argite maallaqa miliyoona 2 cuuftee ammuma rabbishaa cufuun takka hojiirra jiraachuu dandeenya bilbila yoo nuun kaasne koornee miti jechuudha. Aartii keessa gaafa galtu namni fakkeenyaan taanee silaachuu danda'a waan maatii kashlabbee taatu waan ati kortu garuu mor gaafa aartiitii beekamtii kee dabalaa deemu namaaf gadi bu'aa deemtaa amalli keessa waan taanee qabatee uummata baay'ee si hordofa gati ta'ee fi
amala keessa sirreessaa dhufta gatii ta'ee fi kanaaf akkasitti nu hubadhaan jedhanis. Dhugaadha. Ibsaa na tolachaa jira natu adabama. Arga sirba baastee beekamtee argattee booda taaksii keessa galuuf namni maal naan jedha itti saalfattee beekta? Hin beeku. Hin beektu. Hin jenne. Tiraanspoortii. Maal haa garii baasiidhaan nu deemee beeka. An jaalala uummataaf hin hojjedha malee qarshii Achi argachuuf keessaa miti. hoo inni argatan baay'ee seenaa. Dhugaadha. Seenaa wayii si ilaalamuu danda'ama. Jirase. Fiilmiifis diraamaafis achi keessa gaafa deemtuu fi raayidiidhaan gaafa deemtu tokko miti. Kanaaf maal abbaa isaadha immoo konkolaataan dhufa. Maal nufa maal. Inni guddaan nagaan haa jiraatu. Dhugaadha. Maaltu beeka sagantaa kana immoo tokko ilaalee Iskandar jechuu danda'a. Waagaa adaraa. Rifeensi fuudhamana. Kottu na fuudhe. Gaaffii cimaan tokko tafe. Maal ilaala? Arga beekamtii argattee booddee shamarran yookiin dubaroon si rakkisaniirree hin jedhu gaaffii jaalalaafaa si jaallannee si dinqisiifannaa baay'ee nutti tolta akkam jedhanii kan baay'ee si rakkisan hin jiranii. Hin dhabamu gaanni jira. Inni jira. Hin dhabamu jira. Garuu haaluma galuun dabarsitee bira hin dabartee. Bilbila akkas maali re'aa koo durii fakkaataadha jalqabamamti. Dhugaa gaafan si ilaalu dhaphee makotu naa maal akka ta'e hin beeku. Gaaffiidhaan deebista gatii ta'ee fi jira waan akkasii uumama gatii ta'e. Hin mudata jira. Mee lakkoofnu hammam ta'u? Lakkaa'uun hin barbaachisa. Egaa waan akkasii gatii uumamuu fi gaariidha. Yeroo akkasitti immoo ijoolleen keessa immoo aadaa isaaniif safuu isaanii beeku gatee fi Dhugaadha. haaluma danda'aniin dhufanii jaalallis taanaan immoo rakkoo hin qabu gatee. Ibsachuun rakkoo hin qabu. Ibsaan qabu. Iski gamma tokko lama inni baay'ee deemaa irra mee ati miti immoo waan namni anaaf hin beekne akkas naan jechuu danda'u jettee waanuma ibsachuu barbaaddee carraasaa dhabdee ummataaf ibsachuu barbaaddu yookiin namootaaf ibsachuu barbaaddu an akkasidha seedhu suma dhugaasaa Iskindiriin maal ergaa akkamii dabarsifachuu barbaada seedhuuf mee akkuma qophii keenya keessumaa sansaakaatti isa ta'u takka yeroo baay'ee gaafis gaafatamuu dhiisuu dandeessa gatee fi namni garuu wanta waa'ee kee odeessuu fi waan ati immoo taate tokko ta'uu dhiisuu danda'a gatee fi waan uummanni koo baruu qaba jettee yaaddu ergaa dabarfattu jiraate. Egaa akkanallee wanti naa baramuu qaba jedheetu baay'ee dhiphadhu hin jiru. Haa ta'uti malee garuu amma sammuun ergi sirbi kun ba'ee booda sirba wal fakkaataa sadii akkamitti walitti aansee sirbaa wanti jedhamu wanta baay'ee jira. Sababa kana ta'eef hunduu sababa mataasaa kennaa jira. Kanaaf akka uummanni koo naa hubatu kanan barbaadu Booranas ibsee, Wallaggas ibsee, Shawaas ibsee Oromtichaan guddisaa jiran afaan isaa jechuudha. Shillalaa ishii wal fakkaata kan jedhisu jira. Mataan isaas hin jedha shillalaa ishii lakkoofsa lammaffaa jedha. Seenaan isaas wal qabata beekta. Kanaaf sadaffaa ta'e malee waan biraa of keessaa hin qabu. Namoonni baay'een akkana hubatan kanan barbaadu ani kanan hojjechaa jiru qonnaan bulaa Oromoo fi aadaa Oromoo afaan Oromoo addunyaadhaaf mul'isuudha. Malee qoodinsa keessa hin jiru kana akkana hubatan hin barbaada. Kanaaf ergaa gabaabaan ani ambaasaadara qonnaan bulaa Oromoodha jechaadha. Dhugaadha. Kun immoo dhugaa. Galatooma. Karaa kamiinuu ibsiteen guddaan ergaa ibsuudha. Dhugaadha. Namni immoo yoo sirriitti dhaggeeffates garaagarummaas qaba. Tarii iddoon lookeeshiniin kee wal fakkaateefis tokkodha jechuu miti. Ergaati dubbatte shillalaa ishee fi haamlee irratti tokko dhiisuu danda'a. Kun irraa immoo wanta tokko adda addaa gatii qabuu fi aartii irratti immoo yoo wal fakkaates jaallatames immoo kun dandeettii guddaadha. Dandeettii guddaadha. Kanaaf haala ajaa'ibaadha immoo kana caalaa akka dhuftu abdii guddaa qabna. Mee iskeegaa baranattis waan haaraattis eegaa irraa fiilmii kana yaadaan jirtu taatumaadhaan. Naay hunduu abbaa qaba abbaadhumaaf dhiisne isa. Isa dhiisne. Garuu wal faana aktiingii gaafa ni ilaalu aktiingii kee fayyama. Qonnaan bulaa taateet hojjettee
ilma qonnaan bulaa jedhi. Kana wajjin baay'ee hojiin deema gattitee fi Yaadee hin beeku garuu namoota kana hojjetanuuf muuxannoo kennuu nan danda'a. tolees kee dhugaa yeroo nu daangesse malee tu wajjin baay'ee haasofne nutti tolaa yeroo immoo dirqama nu daangesseera. Ammas gaa nu kabajee yeroo lammaffaa sadaffaa hir'isuu irratti dhufteetta. Dhugaa kabaja guddaa siif qabna. Gaafuma bilbila si bilbilnu hin danda'u reenu hin jettu kabaja guddaa nuuf qabda. Kaayyoomti sagantaan kun immoo namoota akkasiif carraa uumuudha. Warra beekamtii qaban qofaatu hin ta'in akka keessumoo takkaadhaan beekamtii guddaa warra gaaniifis iddoo guddaa geessisuudha. Kaayyoomti Abbaay TV'nis jechuudha kan ta'ee fi sagantaan afaan Oromoo kun gaafa jalqabus namoota akka keessan disiipiliinii qabanii asitti finne fakkeenya akka taataniifidha. Ammas ulfaadhoo wanti yaadde hundumtuu siif haa milkaa'u bara milkii siif haa ta'u. Wanti itti garuu wanti itti hidhaan fitnaa jedha. Egaa isinis immoo na kabajdanii hojii kiyyas jaallattanii uummata keetiifis ergaa dabarsettanii asitti na affeeruu keessaniin maqaa uummata Oromootiin guddaa ulfaadhaan jedha. Itti aansuudhaan immoo warreen sirba koo kanaan duras isa ammaa irrattis dhaabatanii na miidhagsan qonnaan bultoota naannoo sabbataa Hawaas baay'ee galateeffachuun barbaada. Akkasumas immoo warreen as ga'uu kootiif bu'uura guddaa naaf ta'an weellisaa Zawuduu Silashii, weellisaa Barsiisaa Guddisaa, weellisaa Barraa Handaalaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Akkuma kilipii koo irratti daawwattan kana bakki itti fardi gulufan kun yeroo dheeraadhaaf dhaabbatee ture sirna darbe keessa. Kana immoo kan deebisee yeroo hunda ximqanni ayyaanni ximqataa cuuphaa kun jala gaafa ga'u farda hin gulufa ture qonnaan bulaan bachuu achirratti ba'ee dhaabsifamee ture. Kana immoo kan nu deebisan abbaan qe'ee sanaa kabajamoo obbo Warqinaa Miidhagsaa carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Warreen na cina dhaabbattanis maatii kiyyas ayyaanni Oromoo hundumaa galata na biraa qabduun jedha. Ulfaadhaa isinis. Tole galatoomii iskee gaa daawwatu keenya sagantaa kana hordoftan hundumti keessanis biyya ambaasteessanii gurbaa qaxalee kanaafis koonsartiis waamaa biyya alaattis dhufee sagalee isaa ajaa'ibaa kana dhufee hojjetu. Kun immoo kan beeksisa anatti si hojjechaa jira. Maaliif artistoonni keenya waan hundumaadhaan akka guddatan gatii barbaadnuuf fedha. Kabaja guddaa argadhu ulfaadhu albama keessa fittee sirba haaraatis immoo baranas bara dhufus wal arguu dandeenya. Kun mana keedha jabaadhu. Tole kabajamtoota daawwatu keenyaa jalqaba amma dhumaatti teessanii mana keessan booka keessan dhugaa ayyaana fakkeessaa qophii keenya keessumaa sansaaka yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaastanii warra hordoftan hunduma keessaniif galanni keenya guddaadha. Ammas egaa keessummaa keenya haaraatti akka itti bohaartan akka irraa bartan abdii guddaa qabna. Keessummaan keenya haaraa weellisaa jaallatamaa Iskindir Taamirooliin qophii ajaa'ibaa isiniif kennineerra. Torbee immoo keessummaa biraan asumatti wal argina. Maarree iskeen immoo asitti dhufnee akkas gargar hin baanu. Hin dhuguu farsoo guushii har'aasitti haala ajaa'ibatiin shuwaa goona. Maarree sagantaan kun immoo akka kanatti bareedee qindaa'ee simbira akka qaqqabuuf ogeessitoota istiidiyoo Abbaay hunduma isaanii maqaa Abbaay TV galateeffachuun barbaada. Ogummaa daayirektarummaadhaan immoo yeroo hundumaa kan hojiin jiru gurbaan qaxaleen tokko jira. Innis Gammachiis Abarraa jedhama. Isas maqaa Abbaay TV dhaan galateeffachuun barbaada. Eenyutummoo akkas misirroo si fakkeessaa naan jettu. Gaaffii isaaf deebii barbaaddanii mana huccuu ammayyaa Istaargeet eessatti argamatanii naannoo Boolee Madaalalam gamoo Madaalalam darbii tokko faartee deemtanii dhugaa isiniin jedha misirroo fakkaatanii baatu filannoon keessan Istaargeet haa ta'u. Amma dhumaatti kan sinfaanan ture an Saamsoon Mokonnin Lataati. Torbeen kun kan nagaa kan gammachuu kan jaalalaa isiniif haa ta'u horaa bulaa deebanaa baay'ee isiniin jaalladhaa.